Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaa keessanii jirtanii fayyaadhatanii jecha har'aan tana immoo namicha asirratti argaa jirtu kun hoogganaa biyyaati isin galta. Biyyattii sanatti hoogganaa beekamaa hoogganaa guddaadha. Osoo niiftonni hundi hin taamin taateen ammaan tana waa'ee Oromoo irratti deemamaa jiru kun hundi isaa osoo hin taamin jalqaba duraatiif nama jechuudha. Gadi bahee akka Oromoon itti as keessaa baatu akka itti as keessaa Oromoo irraa hafan nama tattaaffii godhaa ture irraa isa tokko. Kanaafuu Itoophiyaa osoo hin jiru lammii Oromoo jechuudhaan kan maqaa baase jechuudha. Ifa beeka dubbatee ture jechuudha. Mee hooggantoota Oromoo keessa mee dhalataa Oromoo ta'ee kan hoogganaa Oromoo ta'ee gadi bahee dhaamsa ilmaan isaatiif qabu Oromoon akkana keessa jirti lammii keenya akkana keessa jira Oromoon akkana taatu jedhee namni ifa beekee dubbate tokkicha isaan harkaan qabu kan wanta naati itti wallahi garuu isaan gadi bahanii jechuu jecha nama hin fakkaatu jecha hin fakkaanne kana lammii takka qofa irratti jechuudha. Amma lammiin Soomaalii namooti jiraata biyya alaata biyya keessaatu ni jiraatti. Itoophiyaa guutuutti illee jiru sun keessa namni isaan barbaadan Oromoo bichitiidha. Deebiin keessa maa ta'u nutiin kun hooggantoota qabna inni biyya qabna inni biyya qabna jenna. Teenya sun diifnee lafee hayyoota keenyaa beektoota keenyaa barbaachaaf jecha gaafa tilli kun taa'ame kun jiruu miti. Isin galtu. Ani maqaa mataa ayyaatiif jechuun waa hallee waan isaan ta'an jala deemeetiin beeka. Viidiyoowwan adda addaatiitu jira. Inshaallah yeroo hedduuf isiniif hin gadhiisa.